Gaazexaan New York Times akka saaxileettiin wiirtuun humna galaanaa shanaffaa Ameerikaa inni Bahreyn keessatti argamu inni Lafee Dugdaa humna galaanaa Ameerikaa giddu galeessaatiin har'a diigamee gamoowwan isaa caccabanii barbadaa'uu isaanii mirkaneessee jira. Oduun Riyaad keessaa ba'e kan Reuters fi miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan dhugaa sodaachisaa tokko lafa kaa'ee jira. Bakakkaan Iraan amma handhuura dippiloomaasii Saa'udii Embaasii Ameerikaa Riyaad keessa jiru barbadeessuu isaa mirkaneessee jira. Bal'ina isaanii dhaggeessuun eegdonni warraaqsa Islaamaa gadda wareegamaa hoogganaa olaanaa Ayatollah Alii Kaameinii gara haaloo sibiilaatti jijjiiruun labsii addunyaa raasuu tokko ifa godhanii jiru. Har'arraa eegalee waraanni keenya Israa'el qofa irratti hin daangeffamu. Buufataaleen Ameerikaa naannoo kana jiran hundi diina keenya jechuun ibidda waraanaa biyyoota ollaa keessatti qabsiisanii jiru. Bal'ina isaanii dhaggeessuun yeroo Iraan gadda guddaa gadda wareegamaa abbaa warraaqsaa Ayatollah Alii Kaameinii haadha warraa isaaniitiin uwwifamtee jirtuuti oduun diina rifachiisuu fi michuu Iraan boonsu tokko ifa ba'ee jira. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa sanaan maatii Kaameinii guutummaatti dhabamsiisneerra sanyii isaanii kunneerra jechuun gammachuu sobaa gammadaa kan turan yoo ta'u garuu guyyaarraa ejensiin oduu meher inni afaan mootummaa Iraantiin dhugaa diina naasisuu saaxilee jira. Ilmi Aayatullaa Alii Kaameinii nagaadhaan Mujtabaan hin duune inumaam hojiirra jira. Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aanii dhaggeessuun qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Halkan walakkaa Riyaad magaalaa guddittii Sa'uudii Arabiyaa magaalaan yeroo hundaa ifa aduutiin calaqqistuu fi nagaan eegamtu sun dukkana keessaa sagalee dho'insaan dammaqtee jirti. Oduun Riyaad keessaa ba'e kan Reuters fi miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan dhugaa sodaachisaa tokko lafa kaa'ee jira. Bakakkaan Iraan amma handhuura dippiloomaasii Saa'udii dippiloomaasii jedhamu keessa seenee jira. Wanti har'a ta'e salphaa miti. Dirooniiwwan lama kanneen eegumsa qilleensaa Saa'udii jalaa miliquun callisanii qilleensa tarsaasan gamoo embaasii Ameerikaa Riyaad keessatti argamu irratti gadi rooban. Ministeerri ittisaa Saa'udii aarii fi dhiphinaan dho'iinsa kana mirkaneessee jira. Ibsa isaanii keessatti dirooniiwwan lama embaasii Ameerikaa rukutanii jiru. Ibiddi qabatee jira miidhaan qabeenya irra geera jedhan. Kun mallattoo siyaasaa fi waraanaa isa guddaadha. Embaasiin Ameerikaa lafa Saa'udii irra jiraatus akka lafa Ameerikaatti lakkaa'ame. Iraan yookiin michoonni ishee embaasii kana rukutuun nuti lafa Iraan keessatti qofa osoo hin taane iddoo isin itti hirkattan iddoo isin nagaa qabna jettanii teessan hundatti isin arganna jechuun Ameerikaatti dhaadachaa jiru. Sodaan naannicha dhuunfatee jira. Qondaaltonni Ameerikaa hatattamaan lammiilee isaanii Saa'udii keessa jiran akeekkachiisanii jiru. Bakka jirtanitti dhokodhaa sochii dhaabaa. Ergaan kun lammiilee Ameerikaa Saa'udii keessa jiran akkaan tuutaa boolla seenitti dhiphinaan halkan akka dabarsan taasisee jira. Carraatiin Fox News akka gabaasetti yeroo haleellaan kun raawwatamu embaasichi hojjettoota irraa duwwaa ture. Kunis dhumaatii lubbuu oolchee jira. Garuu pireezidaantiin Trump callisee hin teenye. News Nation wajjin turtii taasiseen Trump aarii isaa ibsuu dadhabee bobaa ture. Haleellaan embaasii Riyaad fi ajjechaa loltoota keenyaa deebii hatattamaa argata. Deebiin keenya dhufaa jira jechuun ibse. Haa ta'u malee dubbii Trump keessatti wanti ifatti mul'atu tokko sodaa fi of eeggannoodha. Trump deebii nan kenna jedhus loltoota lafoo Iraanitti erguun barbaachisaa miti jedhee yaada. Iraan akka Iraaq salphaa akka hin taaneef loltoota lafoon erguun azaabatti seenuu ta'uusaa hubachuu isaa agarsiisa. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti haleellaan Riyaad kun waraana Iraanii fi Ameerikaa sadarkaa naannoo guutuutti ceesisee jira. Kanaan dura buufata waraanaa qofa ture. Amma garuu embaasii fi magaalota gurguddoo dhuunfatee jira. Iraan teekinooloojii diroonii fayyadamuun sirna ittisaa Saa'udii fi Ameerikaa qullaan bisanii jiru. Walumaa galatti Riyaad halkan nagaa hin qabdu. Ameerikaan gumaan hambaa jetti. Iraan ammoo harki kiyya dheeraadha jetti.
Obombileetiin waraanaa kun amma biyyoota galaana Arabaa hunda walga'ee jira. Biyyoonni dhufan Trump xiyyaara Saam B-52 fi F-35 ergeem Iraaniin ni gubaalata. Moo Iraan diroonii dabalataa ergite. Riyaadii fi Dubaayin ni raasti. Deebiin isaa baaruudaa keessa jira. Suuraaleen saatalaayitii samiirraa kaafaman dhugaa sodaachisaa kan Ameerikaan noksuu barbaadu tokko ifatti saaxilanii jiru. Gaazexaan New York Times xiinxalaa gadi fageenyaan suuraalee kana irratti taasiseen wiirtuun humna galaanaa shanaffaa Ameerikaa inni Bahreyn keessatti argamu inni lafee dugdaa humna galaanaa Ameerikaa kan baha giddu galeessaati har'a diigamee gamoowwan isaa caccabanii barbadaa'uu ta'uu isaanii mirkaneessee jira. Eegduun warraaqsaa Iraan tarkaanfii kanaan gumaa qulqulluu jechuun ibsee jira. Iraan dirooniiwwan 26 fi misaayilota baalaastikii 5 fayyadamuun yeroo tokkotti buufataalee Ameerikaa 3 Kuwait, Imaaraatii fi Bahreyn keessatti argaman Bakakkaa itti roobsitee jirti. Mee bal'inaan haleellaa kanaa haa ilaallu. Kuwait keessatti buufatii Arifjaan iddoo loltoonni fi loojistiikii Ameerikaa hedduminaan itti kuufaman dirooniiwwan 12 yeroo tokkotti weeraramuun isaa buufaticha barbadeessee jira. Imaaraatii Arabaa keessatti ammoo xiyyeeffannoon Iraan buufata Al-Minhad ture. Iddoon kun wiirtuu ajajaa fi to'annoo Ameerikaa waan ta'eef Iraan humna ishee jabaasitti fayyadamuun dirooniiwwan 6 fi misaayilota baalaastikii 5 wal faana itti furguggisuun wiirtuu sammuu waraanaa Ameerikaa sanaa daamsheessitee jirti. Bahreyn ammoo iddoo duraanuu miidhaan irra ga'e ammas wanti hafeem akka hin jiraanne gochuuf Iraan dirooniiwwan 6 deebisee rukuttee jirti. Gabaasni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan buufata Bahreyn keessatti ijaarsi hafeen jiru hunda isaa daaraa goone irra jechuun injifannoo labsee jira. Haleellaan kun deebii kallattiin ajjechaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Alii Kaameinii qondaaltota waraanaa 100 lakkaa'amaniif kennamedha. Iraan Ameerikaan hoggansa keenya ajjeessee nuti ammoo humna ishee ittiin boontuu caccabsine jechuun dhaadachaa jirti. Har'a galaanni Arabaa fi biyyoonni naannoo dirree xiyyaa ta'anii ibiddi Iraan qabsiistee buufataalee Ameerikaa gubaa jira. Suuraan saatalaayitii sun dhugaa waraanaa haaluun hin danda'amne addunyaatti agarsiisee jira. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan gadda wareegamaa hoogganaa olaanaa Ayatollah Alii Kaameinii gara haaloo sibiilaatti jijjiiruun labsii addunyaa raasuu tokko ifa godhanii jiru. Har'arraa eegalee waraanni keenya Israa'el qofa irratti hin daangeffamu. Buufataaleen Ameerikaa naannoo kana jiran hundi diina keenya jechuun ibidda waraanaa biyyoota ollaa keessattis qabsiisanii jiru. Gabaasaan Aljeziraa Teheraan irraa Abdul Fattah Faa'id oduu dhoo'insa guddaa qabu kana tokko tokkoon saaxilee jira. Ijoon dubbiin Kuweetidha. Ejensiin oduu Tasniim inni afaan eegdota warraaqsaatiin akka gabaasetti buufanni waraanaa Ameerikaa inni Kuweet keessatti argamu kaampam Arifjaan saatii muraasa keessatti si'a 2 rookeettii fi misaayilaan rukutamee jira. Kasaaraan isaa suukkanneessaadha. Iraan loltoota Ameerikaa 40 ajjeesanii 70 ol madeessaniiru jechuun dhaadatti. Akkasumas Dubaay magaalaa daldalaa isheenis eekamsa kana jalaa hin baane. Buufanni Ameerikaa achi keessa jirus ibiddaan uwwifamee jira. Kunis ergaa ifaa Waashingitaniif dabarsa. Bakka feetaniyyuu yoo dhokottan harki keenya isin qaqqaba. Garuu injifannoon inni hunda caalaa eegdota warraaqsaa Islaamaa boonsuun onnee Tel Aviv keessatti galmaa'ee jira. Misaayilonni Iraan sirna ittisaa hundaa tarsaasanii waajjira mataa boofichaa waajjira muummee ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyaahuu rukutanii jiru. Haleellaan kun achitti hin dhaabbanne. Waajjirri ajajaa humna qilleensaa Israa'el akkasumas buufataaleen waraanaa Haayifaa, Beershevaa fi Qudsiin hundi isaanii sagalee bakakkaatiin dammaqanii jiru. Wanti waraana kanaa adda taasisu teknooloojii Iraan itti fayyadamteedha. Har'a Iraan fattaatuun isa saffisaa sagalee olii fiiguu qofa osoo hin taane misaayilaan Kaybar Sheekan jedhamuun dirree waraanaatti galchitee jirti. Misaayilli kun mootora 4 qaba. Qilleensaa diqaalessaa yookaan atiimosfeerii keessa ba'ee deebi'ee diina rukutaa. Saffisaa fi dandeettii inni kiyyoo diinaa jalaa miliquuf qaburraa kan ka'e sirni ittisaa Ameerikaa Paatiriyootii fi Tiyaad fuuldura isaa dhaabbachuu dadhabanii jiru. Kana malees xiyyaaronni Suukoy 24 fi dooniiwwan ariifatoo galaanarraa dooniiwwan boba'aa kanneen alaabaa diinaa qaban adamsuun eegalanii jiru. Haa ta'u malee Teheraan keessattis dhiigni dhangala'uu hin dhaabbanne. Ameerikaa fi Israa'el gaddaam Iraan irratti aara dabalanii jiru. Haleellaan diinaa wiirtuuwwan gurguddoo naannoo raadiyoo fi televezyiinii biyyaalessaa fi mana hidhaa Even rukutee jira. Wanti hunda caalaa nama gaddisiisu
inni paarlaamaa moofaam naannoo addabaabayii warraaqsaa jiru bakka Ayatollah Kaameinii guyyaa jalqabaa itti wareegaman sanaam irra deebi'ee rukutuu isaatiin. Kana qofa miti Ameerikaan amma wiirtuu waraanaa qofa osoo hin taane hulaa dinagdee Iraan rukutuuf tattaafachaa jira. Buufanni boba'aa fi piroojeektiin niwukileeraa Natanziim Isfaan keessatti argamu haleellaa qilleensaa guddaan rukutamee jira. Abdul Fattah Faayid akka ibsetti jijjiirama tarsiimootiin inni amma Iraanin laaffisuu qofa osoo hin taane dinagdee ishee lamsheessuu barbaada. Walumaa galatti har'a ba'aa giddugaleessaa dirree azaabaatee jira. Waraanni kun waraana biyyoota lamaa miti, waraana naannoo guutuuti. Kuwait irraa hanga Tel Avivitti, Isfaan irraa hanga Dubaayitti hundi isaa ibidda tokkoon wal qabatee jira. Dhiigni Ayatollah Kaameinii fi hoggantoota biroo Iraanin caalaatti akka isheen ciccituu fi deebii laalessaa kennitu taasisee jira. Trump Netanyahuun injifanne jedhanii yoo yaadan, Iraan garuu amma jalqabne jechuun meeshaa ishee isa dhokotaa baafattee ina eegaa jirti. Taphni kun tapha dhiigaati. Xumura isaa garuu eenyuyyuu tilmaamuu hin danda'u. Sa'uudii Arabiyaa lafa boba'aan akka lagaatti yaa'uu fi handhuura dinagdee addunyaa ta'e keessatti kaleessa ganama wanti ta'e herrega waraana naannichaa bitaa galchee jira. Dhaabbanni boba'aa guddicha addunyaa Aramkoo iddoo Raastanuraa jedhamutti haleellaa diroonii keessummeessee jira. Balaa kana hordofuun Aramkoon tajaajila ishee dhaabuuf dirqamtee jirti. Kunis dhiigni dinagdee addunyaa akka qabbanaa'u taasisee jira. Garuu oduun Teheraan keessaa ba'e akkuma bubbee galaanaa kallattii jijjiiratee dhufe. Iraan isheen guyyoota darban iddoon fedheen rukutaa jechuun adachaa turte. Har'a garuu harka ishee qulqulleeffattee jirti. Maddii waraanaa Iraan akka saaxileetti haleellaan Aramkoo kun hojii Iraan miti, kun shiraam alaabaa sobaa kan Israa'el xaxxeedha. Xiinxalli Iraan asirratti gadi fageenya qaba. Akka Teheraan jettutti Israa'el yeroo ammaa kana dhiphina keessa jirti. Yakka isheen magaalota Iraan irratti raawwattee fi namoota nagaa irratti xiyyeeffattee addunyaan akka hin argineef xiyyeeffannoo addunyaa jijjiiruu barbaaddi. Kanaafuu dirooniin ergaa Iraan boba'aa addunyaa rukuttee jechuun Sa'uudii fi biyyoota galaanaa Arabaa gara lolaatti harkisuuf shira xaxaa jirti jechuun himatu. Qondaalli Iraan sun nuti Ameerikaa fi Israa'el naannicha keessaa qabnu ni rukunnaa. Kana ifatti dubbannaa garuu Aramkoon har'a taargeetii keenya keessa hin turre jechuun akeeke. Iraan humna ishee buufataalee waraanaa irratti xiyyeeffachaa boba'aa Sa'uudii rukutuun faayidaa tarsiimoo akka hin qabne ibsitee jirti. Wanti caalaatti nama naasisuu fi basaasa Iraan saaxilee ammoo akeekkachiisa isaan kennanidha. Iraan eeggadhaa Israa'elittaan sun buufata doonii Fujayraa kan Imaaretii keessa jiru rukuttee yakka kana nutti qabuuf karoorfattee jirti jechuun iccitii sodaachisaa baasee jirti. Kun yoo dhugaatii Israa'el michoota ishee aarsaa gochuun Iraanin kuffisuuf deemti jechuudha. Gama biraan Sa'uudiin dirooniiwwan kana kuffisuu yoo himattus dhugaan jiru Raastanuraan cufamuun isaa gabaa boba'aa addunyaa raasee jira. Dhumaa galatti Sa'uudii fi Imaaretiin gidduu Iraanii fi Israa'elitti qabamanii jiru. Dirooniin Aramkoo rukute sun qaama Iraan ta'uu danda'a. Garuu sammuun isaa kan Tel Avivitti moo kan Teeraanii? Iraan shira Israa'el jettee ofirraa dhiqxeetti. Waraanni kun ammoo waraana sibiilaa qofa osoo hin taane waraana iccitii fi gowwomsaa ta'ee jira. Yeroo Teheraan gadda guddaa gadda wareegamaa abbaa warraaqsaa Ayatollah Alii Kaameinii fi haadha warraa isaaniitiin uwwifamtee jirtutti oduun diina rifachiisu michuu Iraan boonsu tokko akka ifaam saaxilamee jira. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa diigaa sanarratti maatii Kaameinii guutummaatti dhaamsiisneerra. Sanyii isaanii kunneerra jechuun gammachuu sobaa gammadaa turan. Oduun sobaa addunyaarra naannee ilmi isaanii inni bakka isaanii bu'a jedhamee eegamu Mujtabaa Kaameinii abbaa fi haadha isaa wajjin wareegameera jechuun gabaafamee ture. Garuu har'a ejensiin oduu Mahar inni afaan mootummaatiin dhugaa sibiilaa diina naasisu tokko saaxilee jira. Ilmi leencaa nagaadha. Mujtabaan hin duune inumaam hojiirra jira. Mujtabaa Kaameinii namicha addunyaan hoogganaa fuulduraa jechuun sodaatu sun haleellaa maatii isaa galaafate sana jala harka Rabbiitiin oolee jira. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu Mujtabaan nagaa ta'uu qofa osoo hin taane gadda abbaa fi haadha isaa onneetti qabatee battalumatti gara hojiitti deebi'uu isaati. Ejensiin Mahar akka mirkaneessetti Mujtabaan yeroo ammaa faayilota maatii wareegamtootaa qabatee dhimma ijoollee abbaan jalaa du'ee fi haadholii gaddaan jajjabeessuu irratti argama. Kun ergaa guddaa qaba. Inni ani ilmaam hoogganaa qofa miti
ani tajaajilaa ummataatiin jechaa jira. Inni kaayyoon isaa ifa ture. Alii Kaameinii ajjeesuu qofa osoo hin taane namicha iccitii sirnichaa beekuu fi dandeettii hooggansaa qabu Mujtabaa dhabamsiisuudhaan Iraaniin hooggansaa dhabsiisuu barbaadan. Garuu karoorri sun fashalaa'ee jira. Mujtabaan jiraachuun isaa dhiigni Kaameinii akka hin gognee fi karoorri warraaqsaa sun akka itti fufu mirkaneessa. Maddeen nageenyaa akka ibsanitti Mujtabaan dhimmoota biyyaa gurguddoo fi iccitii ta'an irratti hooggantoota waraanaa fi siyaasaa wajjin marii eegalee jira. Kunis tarii guyyoota dhufan keessatti hoogganaa ce'umsaa yookaan hoogganaa dhaabbataa ta'uuf qophiirra jiraachuu isaa akeeka. Walumaa galatti Ameerikaa fi Israa'el gamoowwan diiganii abbaa fi haadha ajjeesanii jiru ta'a. Garuu dhaala sanaa kutuu hin dandeenye. Mujtabaan Kaameinii gaddamaatii isaa humna godhatee lafee dugdaa sirna Islaamaa ta'ee as ba'ee jira. Tiraamp dhumataniiru jedhee yoo labsu Teheraan garuu leenci kufeera garuu ilmi leencaa keera jechuun boqonnaa haaraa qabsoo fi diddaa jalqabdee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii isaatii kanaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.